YEROO HUNDUMAA WAAQAYYOON BARBBAADDACHUU Ganamas maal godhaa jirta Waaqayyoon hin barbaadaa jira. Guyyaas maal godhaa jirta Waaqayyoon hin barbaadaa jira. Halkanis maal godhaa jirta kadhadhaa isiniif hin dhaga'ama. Barbaadaa hin argattu. Otuu walirraan kutin barbaada itti fufiisaa barbaada Waaqayyo hin argama. Filiphisiyoos 4 maal jedha Waaqayyo isinitti dhiyoodha. Waaqayyo Waaqa fagootti barbaadan miti. Barbaadi malee argamuudhaaf qophaa'eera Waaqayyo. Dadhabbii malee yeroo hunduma dura isaatti argamti. Namichi kun ofii walloluu jalqabe. Shewwaa tokko hin jettu maaloo naa faradhi dhugaa koo naa baasi dhugaa na jalaa badee sitti agarsiifachuu dhufe. Aboon kan keetiitti homatteen beektu irratti dubbatteen beektu nuffitteen beektu deddeebi'uu dhiisteen beektu. Maaloo yaa mootii naa faradhi kaa arras balbala kee irra jira. Itoophiyaa keessaa biyya alaa keessaa dhimmi keessan harka namaatiin kan qabamee jiru. Galgala kanaa kaasee arraba kanaa sirratti dubbadheera dhimmi kee gadhiifamu. Waajjira keessaa qabee kan jiru, waldaa keessaa qabee kan jiru, gandarraa qabee kan jiru, magaalaarraa qabee kan jiru. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin firaa falagaa harkaa sii buuseera. Lubbuun koo gab jettee Waaqayyoon duwwaa in eeggatti. Gargaarsi koo isa biraan haa dhufa. Inni kophaa isaa kattaa kooti gargaarsa koo da'oo kootis. Egaa ani guddisee iddoo kootii hin miidhaqudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yeroo hundumaa utuu walirraan kutin Waaqayyoon barbaaddachuu see jettu isinitti magaa. Yeroo hundumaa halkan guyyaa utuu hin jedhin yeroo hundumaa Daawit akkana jedha miti. Yeroo hundumaa lubbuun koo Waaqayyoon dheebotti. Borofni burqaa bishaanii kuma dheebotee naanna'u. Borofni gaafa dheebotu kattaarraa kattaattu taala. Dhagaarraa dhagaattu taala. As jirootu jettanu gamaan ba'a. Mul'ati isaa garuu waan tokkittiidha. Bishaan argachuudha. Borofni dheebote akkuma of hin beekne hamman si argadhutti of hin beeku. Lubbuun koo ganamaaf galgala si dheebotti. Beelli koosi dheebuun koosi yaadi koosi waan biraa yaaduudhaaf yeroo hin qabu. Halkanis ciisee suma yaada guyyaas taa'ee suma yaada. Qalbiin koo qalbii keetti hidhameera. Yaadi koo yaada keetti hidhameera. Abjuu kootatti ilma Waaqayyoo jedha. Abjuu kootatti ganama ciisee guyyaas deemee isuma yaada namoota jedhan keessaa Daawit tokko Ermiyaas 2 Iyyaasuun 3 halkanillee ciisee nagareen asalaasilaallau qaaleen asalaasilaallau otuun taa'u otuun deemu miti ciiseellee waa'ee dubbii keen olii gadi deebisee yaada. Namoota akkasiitiif Waaqayyo karaa haaraa qabaameen jedhadha. Yeroo hundumaa Waaqayyoon barbaadu tuun dadhabin akka keessan kaasaati amma Waaqayyo gara koo ilaaluttedha. Yeroo hundumaa jedhame maaloo Waaqayyo wajjin nan dabarsaa'edha. Nan barbaaddadhaedha. Waaqayyo nan barbaaddadhaedha. Yeroo hundumaa Waaqayyoon barbaaddachuu. Yeroo meeqa? Hulli gisee. Yeroo hundumaa ganamas maal godhaa jirta Waaqayyoon hin barbaadaa jira. Guyyaas maal godhaa jirta Waaqayyoon hin barbaadaa jira. Halkanis maal godhaa jirta hojiin kee Waaqayyoon barbaaduu siif haa ta'u. Macaafa qulqulluun Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti kadhadhaa isiniif hin dhaga'ama. Barbaadaa hin argattu. Barbaadaa otuu walirraan kutin barbaada itti fufiisaa barbaada Waaqayyo hin argama. Filiphisiyoos 4 maal jedha Waaqayyo isinitti dhiyoodha. እግዚአብሔር ቅርብ ነው. Waaqayyo Waaqa fagootti barbaadan miti. Barbaadi malee argamuudhaaf qophaa'eera Waaqayyo. Warri barbaacha dhuftan Waaqayyo wal argaa ba'a maqaa Yesuusiin. Waaqayyo galgala kanaa kaasee warra isa barbaadan warra isa dheebotan warra isaa wajjin dabarsan warra ganamaaf galgala maqaa isaa waammatan biran darbuu harka isaanii qabee waan isaan keessa galan waan isaan keessaa na fuudhi jedhan keessaa isaan fuudhee darba. Macaafa qulqulluu qabattanii kan jirtan wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 yeroo hunduma kadhachuun akka isiniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne nama hin safeeffanne tokko mandara tokko keessa ture. Mandaricha sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee anaaf isa anatti falmu kana gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jetteen boossi turte. Inni immoo ishee jalaa didee lafa irra jalaa harkisee booddee garuu innumtuu Waaqayyo yoon sodaachuu dhabaadhe namas yoon safeeffachuu dhabaadhe haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiistuuf firdii kennuusi anaaf hin ta'a. Kana achi dhuftee ana rakkifti jedhee ofiisaatti dubbate. Gooftaan kana irratti dhaggeeffadhaa. Waan abbaan firdii jallaan kun jedhu Waaqayyo immoo warra isaaf waaman guyyaaf halkan gara isaatti iyyanii dhugaa isaaniif hin baasuure yookiis lafa irra duraa harkisaare ani isinittan hima dafee dhugaa isiniif hin baasa. Haa ta'u iyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii
laba irratti in argataa laataa jedheedha. Boqonnaan kun saddeet mandara tokko keessa hadhayyeessaa tokkoof abbaa firdii jallaa tokko wal bira kompeer godhee wal bira qabee nutti agarsiise. Abbaan firdiin kun jallaadha. Abbaan firdii kun faraduun jaallatu. Abbaan firdiin kun hadhayyeessaatiif hin faradu. Fuula laalee, uffata laalee, namatti qabdu laalee, hidhata kee laalee, booda kee duuba kee laalee farada. Dubartii kana gaafa laalu hadhayyeessaati. Kan isheedhaaf falmu hin jiru, kan isheedhaaf dubbatu hin jiru, kan isheedhaaf dhaabbatu hin jiru. Dhugaa ishee eenyullee yoo Waaqayyoon ta'e malee baasuuf hin danda'u. Eenyummaa ishee laalee tuffatee jalaa qabuu dide jedha. Lafarras jalaa gotote. Dhimma isheetiifis gurra laallee. Guyyaa guyyaatti isheen garuu ittuma caalchistee isa barbaaddi turte. Har'asinnatti faraduu dhiisuu kan saati faraduu dhiisuun isheen garuu iddoo isheetti argamu. Har'as achuma jirti. Boris dhaddachicharra jirti. Taanis dhaddachicharra jirti. Carraa argatte hundumaa maal jetti? Maaloo naa faradi gooftaa koo jetti. Har'as fannoo isaa jala turanii maaloo yaa Waaqayyo naa faradi warra jedhaniif dhiyootti Waaqayyo hin farada. Ameen jedhadhaa. Warri sagaleen kun mana koo ijaara jettanii ameen jedhadhaa. Firdiin inni qajeelaan, firdiin inni dhugaan, inni bitaan mirga kee laalle miisana dhugaa kan baate ilmi Waaqayyo mana keetiif hin farada. Iyyaatii naa farada jedhame maaloo. Fakkeenya kana kan dubbataa jiru gooftaa Yesuus Kiristoos qulqullootatti hima, saba isaatti hima, ijoollee isaatti hima. Fuula Waaqayyootti kadhanni keenya dhaga'amaa warra jedhanuuf deebii kenna ture Yesuus. Mandara tokko keessa jedheen nama jallaa tokkotu ture. Hadhayyeessaa tokkotu immoo turte. Hadhayyeessaa kun deddeebitee naa faradi jettee boossii jedhe gooftaa Yesuus. Hin kadhattee jedhe. Garuu namichi kun faraduuf hin barbaanne. Lafarra jalaa harkiseedha. Waan lafarra sin jalaa harkifame harri kamisa jimaataaf qidaamee gidduutti isinii adeebi'u. Waan lafarra sin jalaa harkifame wiixatti dhufootuun dhufe harka keessan keessaa hagalu. Hin ture hin barfate hin hafe hin irraanfatame kan isin jettan harka namaatiin kan qabame harka seexanaatiin kan qabame maqaa namicha Naazreeti Yesuus namicha Naazreeti Yesuus namicha Naazreeti Yesuus isa waa ariifachiisee fidee nama harka galchuun sirka hagaluun jedhe. Gooftaa Yesuus akkana jedhe ilaalaa nama garaa jabaa kana safuun beeku sodaa Waaqayyoo sin qabu nama sin safeeffatu Waaqayyoon isa sodaatu gaaf tokko garuu waatu isa mudate namicha kana akkas jedhe akkamittan dubartii kanaan gargar ba'a dhuftee na cannaqte hin dadhabdu na dadhabsiisti malee kadhachuun dadhabdu yaa mootii jechuun dadhabdu naa faradi jechuun dadhabdu hin nuffitu nuffa malee natti deddeebiti dubartii kana yoon farade malee nagaan argadhu jedha kadhanni kee har'a galgala nagaa waan dhowwuu qaba ameen jedhadhatu. Jilbi kee kun waan nagaa dhowwuu qaba ameen jedhatu. Aara galfii dhowwee aara si galfachiisa jilbi kee kun. Kadhannaan kee galgala kana waa aara galfii dhowweetu siin garuu aara galfii sii kenna ameen jedhatu. Waaqi Mardokaayi galgala kana immoo siif hojjeta ameen. Kadhanni kee humna qaba. Jilba kee keessaa inni ba'u si dhaala jedhe Waaqayyo Abrahaamiin. Jilba kee keessaa inni ba'u kadhanni kee si dhaalu galgala kana. Kan kee immoo jilba kee keessaa kan ba'u kadhanni kee si dhaalu galgala kana. Kadhannaan dubartii kana mootii jallaa garaa raase nagaa dhowwe boqonnaa dhowwe aara galfii dhabe taa'ee waa mashee yaada mataa dhukkubbiitti ta'e taa'ee yaadeetu daddacheerra taa'ee yaadee akkaedha maalan godha dubartii kana hin nuffitu nama nuffisiisteedha hin dadhabdu nama dadhabsiisteedha maal namni nuffa malee ganamaaf galgala deddeebi'u hin deebisuun jedhe jalaan lafarra harkise isheen garuu nama hundumaa dursitee daddachicherra jirti boris achuma jirti naa farada gaaf tokko naa dhufa gaaf tokko naa hojjeta gaaf tokko naa deebisa gaaf tokko gadi naa jedha gaaf tokko hillaala gara mana koo gaaf tokko na qaba gaaf tokko na qaqqaba gaaf tokko anaafis hillaalama gaaf tokko galmeen koo galagala gaaf tokko dhimmi koo yaadatama gaaf tokko manni keenya laalama gaaf tokko hojiin koo laalama gaaf tokko jireenyi koo laalama gaaf tokko warra akkasiitiif har'a darabeedha ameen jedhadhaa. Nuffa malee dadhabbii malee yeroo hunduma dura isaatti argamti. Namichi kun ofii walloluu jalqabe shawwaa tokko hin jettu maaloo naa faradhi dhugaa koo naa baasi dhugaa na jalaa badee sitti agarsiifachuu dhufe yeroon kan keeti aboon kan keetiitti yeroo hunduma maaliif na jalaa lafarra harkistan jedhe komatteen beektu irratti dubbatteen beektu nuffiteen beektu deddeebi'uu dhiisteen beektu achuma jirti gaafa inni waajjira dhaqu gaafa ol galtu inni ol waamu isheen balbalarra gaafa inni darbu duwwaa maaloo yaa mootii naa faradhi har'as asuman jira. Arras balbala keerra jira arras naa faradama jedheen dhufe arras hiikoon nagaama jedheen dhufe arras kunoo jira hin deemne iddoo kooti hin mixxiqne iddoo kooti gargaarsa kootu naa dhufa jedheen eegaa jira abdii kootu xumurama jedheen eegaa jira abjuu kootu mul'ata kootu galma ga'a jedhee yaada dhugaa koon naa ba'a jedheen naa badha iddoo kanaan deemu amma gaafati naa faradduutti iddoo kanaan deemu amma gaafati gara mana koo laaltuutti iddoo kanaan deemu amma gaafati jireenya koo laaltuutti iddoo kanaan deemu osuma dhaabadheen si eegaa. Gaaf tokko akka tasaa
ol galchaamee dubartii kana jedheen beeku. Takkaa isheen garuu yeroo inni lamaaf walakkaatti galu isheen sa'aatii tokkotti balbala irra geesseetti. Maaliif gurra qabatee hin galu namichi kun gurra isaatiin itti nani madha. Macheem na waamee maal taate naan hin jedhu. Macheem na waamee maal rakkoon kee naan hin jedhu. Galmee koorra dhagaa kaa'ee darbeera. Hangaruu ganama durseen dhaqaetti. Balbala irra dhattee dhaabatti. Gaafa inni dhufee dallaa olii gadi ilaalu asan jira biyya gooftaa koo har'as naaf radda jedheen amantiidhaan dhufe. Har'as galmeen koo laalama jedheen bariidhaan dhufe. Har'as nan nuffitu jedheen ganamaan dhufe. Har'as biddeen otoo nyaateen dhufeen fuula kee dhaabataa jira. Har'as galmeen koo laalama jedheen dhufee si fuuldura dhaabataa jira. Garaan koon nufu har'as hin dadhabu har'as na dhageessa miti mootii gurra isaa akkas godhaa bira darba. Isheen garuu akkas jette yaa mootii ulfinni isiniif haa ta'u naaf radda. Dhugaa koo naa baasa. Daraa balbala kana dura nan dhaabine yeroo dheeraan dhaabadhe. Garri koo ilaalamu galmeen koo ilaalamu. Dhimmi koo har'umallee naaf ilaalamu. Inni ilaalu mootiin abbaan firdii jallaa sun dhiisee ba'aa ture. Gaafa inni ba'u eegdee duukaa deemti turte. Naaf raddaa kamaaloo. Ganamas borbarii dhuftee otuu inni dhaabatin achuma irra jirti. Dubartii kana maalan godhe. Isheen hin nuffine garuu inni hin nuffe. Har'a galgala akkas ta'a beektaati. Harki eebba kee qabee jiru hin nuffa galgala kana. Ati hin nuffin malee harki nagaa kee qabee jiru hin nuffa galgala kana. Si gangalchee si dadhabee si mo'achuu dadhabeetu jedhee dadhabeetu galgala kana garuu Waaqayyo kan kee keessaa si fuudhee ba'a. Hin nuffu nan nuffisiisa malee. Hin dadhabu nan dadhabsiisa malee. Dubartii kana maalan godha jedhe. Amma nagaa na dhowwite jedhe. Galgala yoon taa'e waa ishee yaada. Guyyaa yoon taa'e waa ishee yaada. Nagaa na dhowwite. Maal gochuu naa wayya dubartii kanaan gargar ba'uuf nagaa koo deeffachuuf ennaan. Yoon faradeef malee, yoon dhimma ishee kana xumure malee. Itoophiyaa keessaa biyya laa keessaa dhimmi keessan harka namaatiin kan qabamee jiru. Galgala kanaa kaasee arraba kana asirratti dubbadheera dhimmi kee gadhiifamu. Alaaf keessaa dhimmi kee gadhiifamu. Alaaf keessaa dhimma kee qabee kan jiru. Waajjira keessaa qabee kan jiru. Waldaa keessaa qabee kan jiru. Gandarraa qabee kan jiru. Magaalaarraa qabee kan jiru. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin firaa falagaa harkaa sii buuseera. Iyyaati naa gadhiifama jedhame maaloo. Dabalaa naa gadhiifama jedhame maaloo. Ofirratti raajaa naa gadhiifama jedhaa. Dabali naa gadhiifama jedhee aboo. Yoon faradeef wayyaa jedhe. Waan tokkoon gootu yeroo hunduma balbalicha irra dhaabachuudha hojiin ishee. Gaafa inni ol galu arrasa san jira naa faradaa kaa. Kanuma jettee ol jetti. Na waama jettee immoo abdiidhaan eeggatti. Garuu namichi waamu. Dhufee gorora isaa xiqqeedhee bira darba ture. Waan barbaadan yoo jettan morga nama sasuma hin jira. Hamma naa faradamutti. Hamma naa deebi'utti hin deemu jetti. San booddee ganama tokko dhufeetu nama hundumaa dura ishee ol naa gashaa jedhe. Maaleennaan faradeefin boqodhaa jedhe. Faradeefin boqodhaa. Ol galchaa jedhe dubartiin ana jedheennaani dhugaan kan kee ta'eera sii faradameera. Galmeen hin laalamneem misikiriin hin waamamneem galagalcheedhuma keedhe faradameera dubartii kanaaf irraa kaasee jedhe. Maaleennaan hin nuffitu ka dubartittii nama isheedhaa faradamutti. Gooftaa Yesuus akkas jedhe namicha garaa jallaa kana laalaa akka itti faradeef ani immoo jedhe olaanaa diigaa taasisaan taala boodii ala. Ani immoo waaqa beektaa jedhe. Ani immoo jedhe warran fo'adheef warra jaalleewwan koo ta'aniif warra mucaa koo jedhee maqaatti baaseef warra luba mana qulqullummaatti jedheef warra dhiiga koo isaaniif akka dhibaayyuutti dhangalaaseef warra maqaa koo gatee isaaniif jedhee lafa bu'eef warra gologootaatti isaanii jedhee fannootti ol ba'eef akkamiin dafeen faraduree nan farada malee jedha. Warran kan kooti jedhe warra maqaa keetiin si beeka warra qilxuu jalaa sassaabe warra dhoqqee keessaa funaane warra nimee dhiiga kootiin dhaqee gabaayyeessaa keessaa bitan warra waa'ee isaaniitiif jedhee nama jedhamee waamame waaqummaa koo jalaaf jedhee yeroodhaaf kanan gate akkamittan dafee isaaniif hin faradure akkamittan dafee isaaniif hin dhufure akkamittan dafee isaaniif hin dhaabadure warra na eegan hundumaaf ani nan faradaa. Garuu jiraay namni akkasii jiraay namni yeroo hunduma akka dubartii kana dhaabatee na waamu. Garuu jedhe ilmi namaa mana Waaqayyoo keessaa nama amantii akkasiin argataa nama amma dubartii kanaa ga'uun argataa ofii. Garuu jedhe hamma dubartii kanaan geessaati hamma dubartii kana naa obsitaati hamma dubartiin kun namicha kana obsite na eegdaati akka na riifadhee sii dhufu immoo nama taati nama amantee kanamaaf galgalatti deddeebite dubartiin kun nama ija bishaanii didaa nama Waaqayyoon hin sodaanne nama safuun beennetti deddeebite dubartiin kun. Garuu nama nan argadhaan nama akkasii nan argadhaan nama otoo hin taane Waaqayyoon abdatee arras naa deebisaaf nama jedhu sagantaatti seenu hundumatti har'a guyyaan kan kooti nama jedhu. Garuu jedhe Gooftaa Yesuus dubartii kana laalaa jedhe. Dubartiin kun amantiidhaan gaaf tokko namichi kun naa farada jettee dhaabatte akkuma isheen amantee dhaabatte immoo namichi Waaqayyoon hin sodaanne nama safuun beenne tokko hin faradee fedhe. Ani immoo warra kan kooti jedhee fo'adhe ijoollee kooti warran jedhe mucaa koo jedhee sanitti waan marartoodhaan mucaa koo jedhee kanan waam
baradullu masaatille ati mucaa kooti jedhee kana waam rifeensa qayyarateellee ati mucaa kooti kanan jedhu ijji isaati mimmiseellee ati mucaa kooti kanan jedhu akkamittan dafee isaaf hin faradu mucaa koo godhadhee ka'e akkamittan dafee isaaf hin faradu ijoollee mootii jedhee waamee ka'e akkamittan isaaf hin faradu dafeen farada malee garuu jedhee gadi bu'e garuu nama akka dubartii kana dhaabatee na eegu nan argadha nama amantii tokko anti eminat amantii tokko nan argadha nama dhaabbatee har'a bakka naaf faradamaam nama jedhu nan argadha nama akkasii as keessaa nama akkasii gubaa'ee kana keessaa nama garaa guuttatee har'a bakka naaf faradama jedhee dhufuu nan qabaadha nan argadha nama amantiidhaan na duratti harka isaa bal'isee eeggatu ana namni jedhu namni tokko garuu har'a sii faradama jedha Waaqayyo yeroo hundumaa hidhimee maaloo naa faradda jedhee deddeebi'ee si barbaada jedhin yeroo hundumaa hidhi dabalite na ilaalta jedheen balbala keetti deddeebi'aa jira jedhi dabali yeroo hundumaa hidhi gara koo laalta jedheen balbala kee duran jira jedhime maaloo የመጨረሻ yeroo hundumaa hidhime maaloo otoon hin nuffin jedhime maaloo si waamaan jira jedhi dabali maal godhaan jira maal waamaan jira si waamaan jira nuffa malee dadhabbii malee Yesuus waggaa lama dabarse Yesuus waggaa sadii dabarse guyyaa tokko kamisi na jala ba'een beeku guyyaa tokko sanbati na jala ba'een beeku sagantaa tokko nuffeen beeku natti tolaan yeroo hundumaa dhufa dhimmi kokkoon deebine ammoo wana gaaffiin koo tooratti hin galle yeroo hundumaa garuu ammayyuu fuula kee duran jira harrayyuu buusaa kee irraa hin dhabamne harrayyuu kadhanni koo barreen gaddaan dhaga'ama jechaan jira harrayyuu wawwaannaan koo barreen gaddaa imimmaan koo ni ilaalama jedheen eegaa jira amma bu'anaa mana kee keessan jira wanti na baasuu dhibee miti kadhanni koo garuu hin deebi'e waan ta'eef ansee eegaa jira wanti na ari'atu dhibee miti bitaa mirga koo qoraattiitu jira mana kee keessa kanan dhaabataa jiruuf garuu ati na laalta jedheetani ati garuu naa dhufta jedheetani ati garuu gara mana koo laalta jedheetani galmeen koo sin laalama jedheetani warra akkasiitiif hin turuu nan ariifadha jedha Waaqayyootu mee Waaqayyo naa dhufa jedhaa mee maaloo innuffisiisi malee dadhabee si gadhiisuu qaba rakkinichi namooti tokko akkas jedhu achis dhaqeera naa kadhatameera handoof gaartiifis dhaqeera naa kadhatameera garuu hin fayyine si'amee kadhatte biraazar si'amee kadhatte tokkittiidhuma dhadheetu kana hunda himatta deddeebii malee fuula Waaqa keetti barbaadi malee irra deebii kottu malee hammas dhaqi boris dhaqi nama miti Waaqayyoodhaan natti baqataa jirtu carraa argatteen ol ba'i carraa argatteen jilbeenfadhu carraa argatteen imimmaan kee harka isaatti dhangalaasii ba'i meeqa dhadheetu natti nan dadhabe jette kun meeqa deddeebiteetu natti cime jedhaa jirtu kun meeqa fuula Waaqayyoo dura dhaabatte ganamaaf galgala yeroo hunduma warra isa dura dhaabatan ijoollee koo warran jedheef garuu dafeen ariifadhee baradaa jedha Waaqayyo ebalus naa kadhateera naan laalamne biraazar si'amee kadhattee namoonni tokko achi dhaqee carraan arganne maal isaa himattare akka dhadheetti lakkaa'in ka turiime maal ta'a torbee dhufuuf dallaa jala bultee yoo eeggatte du'a yoo ta'e kaansariidhaan jedhee si duuka fiigaa jira mana Waaqayyoo jalatti du'uun iyyuu maqaa qaba otuu Waaqayyoon eeggatu dallaa Waaqayyoo jalatti du'e yoo jedhame maqaa bareedaa qabda galtee soofaa irratti yoo duute soofaan kee maqaan isaa waamu siree gaarii natti irratti duute waynee siree bareedaa sana irratti du'e namni hin jedhu dhuguman siin jedha balbala kana jalatti du'uun garuu maqaa qaba mana kana jala ciisanii otoo eeganuu Waaqayyoon du'uun garuu maqaa qaba namnumti immoo balbala Waaqayyoo jala ciisee du'e hin jiru ammoo wana hin ka'e malee hin yaadatame malee balbala Waaqayyoo jalatti namni du'e hin jiru harka kee ol kaafadhu yeroo hundumaa hidhime maaloo otoon hin nuffin jedhi dabaliti ganamaaf galgala hidhi maaloo Waaqayyoo waamaan jira macaafa qulqulluu kan qabattan ishee kana dubbiseensinii wajjin kadhadha tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 1:5 akkas jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin nan dubbisa Elqaanaan waggaa waggaatti Waaqayyo gooftaa maccaatiif sagaduudhaaf aarsaa dhi'eessuudhaaf mandara isaatii gara Shilootti ol hin ba'a ture Shiloon kun iddoo itti Ofaanii fi Finahaanis ilmaan Eelii lamaan luboota ta'anii Waaqayyoo hojjechaa turanidha Elqaanaan yeroo aarsaa qalma dhi'eessuu hundumatti haadha manaasaa Peniinaadhaaf ilmaan isheetiif intaloota isheetiif foon dhiyaatu sana irraa qooda isaaniin kenna ture Waaqayyo akka annaan dhala hin godhanne waan godheef Peniinaan masaanuun ishee aarsuudhaaf tuttuqxee hin boossifti turte kunis waggaadhaa gara waggaatti ittuma fufee yeroo isheen gara mana qulqullummaatti ol baatu hundumatti masaanuun ishee hamma isheen boossee midhaan lagattutti isheen tuttuqxi ture Elqaanaan maaliif boossa maaliif garaan kee akkana gadda maaliif midhaan lagatta maaliif midhaan hin nyaattu dhugumaan ani ilmaan 10 irra siif hin wayyuuree jedhe gaaf tokko Shiloo otuu jiranii nyaatanii erga dhuganii booddee Hannaan kaatee hin dhaabbatte Eelii lubichi garuu michichila balbala godoo qulqullaa'aa isa kan Waaqayyoo bukkeedhaan barcuma irra hin ta'a ture Hannaan garaa isheetti guddaa gadditee kadhatti turte yeroo sanatti isheen yaa Waaqayyo gooftaa maccaa rakkina ana garbittii kee ilaalte yoo na yaadatte yoo na irraanfachuu dhabaatte mucaa ilmaa yoo anaaf kennite ani immoo mucicha guutummaa bara jireenya isaatiif siif nan kenna qarabaanis mataa isaarra hin ga'u jette Hannaan ittuma fuftee kadhachaa yeroo turtetti
Eeliin totochuu afaan isheetii in caqasa ture. Sababii annaan garaa ishee keessatti kadhattuuf hidhii ishee duwwaatu totochuu malee sagaleen ishee hin dhaga'amu ture. Eeliin kana irratti machooftee ishee se'ee dubartittiidhaan ati amma yoomiitti machooftaa? Daadhii wayinii kana dhaqi of keessaa baasi ittiin jedhe. Hannaan garuu deebisteefi waa'u yaa gooftaa koo ani daadhii wayinii yookiis dhugaatii macheessu hin dhugne. Ani dubartii garaan ishee baay'ee gaddedha. Kanaafan kadhata kootiin gadda garaa kootii Waaqayyoo koo duratti dhangalaafadha ittiin jette. Dubartiin kun Hannaan yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo dhaabatti. Abbaa manaa isheedhaaf horii qalamu harka lama kenna. Ishee tokkoof tokko kenna. Isheedhaaf garuu lama kenna. Isheen garuu aarsaa ishee fudhattee gara Shilootti ol baate. Shiloo kana jechuun jedha macaafni iddoo ijoolleen Eelii lamaan itti aarsaa dhiyeessan mana Waaqayyooti jedha. Gaara kanatti ol baatee yeroo hundumaan kadhatti. Masaanuun ishee garuu waggaadhaa waggaatti itti fuftee isheen nuffisiisti turte. Rakkinni Hannaa rakkina torban lamaa miti. Rakkina waggaa tokkoo miti. In kadhatti garuu waggaadhaa waggaatti jechuun bara baraan itti fufaa ture boo'ichi ishee kun. Yeroo dheeraa boosseetti. Yeroo dheeraa irqinfatteetti. Yeroo dheeraa ol baatee aarsaa dhiyeessiteetti. Har'a Hannaan Shiloodhuma jirti. Waggaa dhufus Shiloodhuma jirti. Bara eegeris Shiloodhuma jirti. Waaqayyo garuu gadamassaan nama maal godhee ture jedha. Cufee ture jedha. In kadhatti. Aarsaan dhiyeessiti. Gaafa masaanuun ishee tokko dhiyeessitu isheen garuu meeqa dhiyeessiti? Lama dhiyeessiti. Aarsaa kenniti. Baay'ee Waaqayyoof jiraatti. In kadhatti. Masaanuun ishee garuu tuttuqxee isheen boochifti turte. Gaangoonnan ati dhalan qabdu. Kadhanni keessin nagaamu. Har'as baay'oonni akkasiniin jedhu duuba keessaniin deemanii waldaa jetta. Bu'aa waldaa garuu takkaan argine nuti. Nu wayya warra dhaqeen beenu. Waggaa 20 guutuu jireenyi kee waldaa keessatti dhume. Ati garuu waan tokko hin finne. Na eegaa jedhii warra akkasiitiin gaafa jaratti dhiyaa deemu, gaafa jaratti golgolaa deemu, gaafa jaratti badaa deemu. Waaqayyo kan kee garuu akka aduu ganamaa baasaa deema. Dubbiin gara galgalaati. Dubbiin gara dhumaati. Warri quba sitti qaban hundinuu dhufanii si eebbisu. Ameen jedhata. Nami tokko iyyiti dhufanii na eebbisu jedhime maaloo. Masaanonni kee dhufanii si eebbisan. Warri si boochisaa turan dhufanii si eebbisan. Warri mee buna maqaa keetiin dhugaa turan galgala kanaa dhufanii miila kee jalatti kufanu maqaa Yesuus. Waan siin jedha amani. Masaanota kee gidduutti Waaqayyo ol kaasee si dhaaba. Warra kaleessa maqaa keetiin buna dhugan, warra isheen kun siin jedhan jara bukkeetti gooftaa koo siin jedhanii akka isaan darbaniin godha Waaqayyo. Waa'ee kootiif namni jedhu iyyee maraate ameenaa jedhu. Waaqayyoon amanii ba'i malee, Waaqayyotti hirkadhuu dhaabadhu malee, si malee jedhiin malee, si wajjinan du'a jedhiin malee, fuula kee hin barbaada jedhiin malee, ganama kooti galgala kooti ati jedhiin malee, biddeen kooti bishaan kooti minaan kooti jedhiin malee, Waaqayyo dhiyootti si kabachiisa. Ameen jedha. Dubbiin garagalee sitti kennamu galgala kana. Harki ati kadhataa turte si haa kadhatu deebi'ee maqaa Yesuus.